Ustaaz Raayyaa Jamaal Hajii yookiin Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin kan beekamu dhalootarraa hanga ammaatti bifa garaa garaan adeemsaaf sochii adda addaan dhimma Oromoof Oromiyaa keessatti nama qooda fudhataa tureef jiru qabsoo dhukaasa qawweerraa hanga dabballummaatti bosona Wallaggaarraa hanga bosona Harargeetti sochii Booranaa irraa hanga Wallootti namni kun hojii bareedaaf seenaa gaggaarii saba irraa dhalateef dalagee jira eenyuyyuu sobsiisuu hin danda'u. Wallee warraaqsaa saba dammaqsuu irraa hanga geerarsa yookaan manzuumaatti bifa amantii wal qabatee hanga tokkummaa walqixxummaa amantiif sabaatti shoorri inni taphate hojii isaatu ragaadha. Qaxaleen ilmi shanan gibee waltajjii wallee warraaqsaa irraa hanga waltajjii amantiitti ergaa inni dabarsu ashaaraan isaa saba Oromoo bira darbee hanga saboota birootti mul'atutti maqaan isaa waamama. Hojii inni hojjete firaaf aantee saba isaa gammachiisee diinaaf faallaa sabichaa warra ta'e gaddaan haguuge jechoota inni fuula sooshaal miidiyaa gubbaatti gabaabsee maxxansu yoo diriiree barreeffame kitaaba tokko ol kan ta'u bara hanga barootaatti dhaloota yookaan labata dhufuuf qallaba qalbiif eenyummaa ta'e fayyada. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa.